Haay kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota koo kan taatan marti keessan nagaan araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u iddoo isin jirtan maratti. Har'a immoo kan waliin ilaallu kan waliin hojjennu Birhaanee Indaaqqoo yookiin afaan isaaniitiin immoo Diyaayee kan jedhamudha. Wantoota na barbaachisanii qopheeffadheen jira, waliin haa ilaallu isiniin jedha. Akkuma agartanii hinqulaaliin hanqaaquun illee jira. Shunkurtiin akkuma kana asbaraa baalasaa timaatimii illee barbaachisa hundasaa Indaaqqoo baalota kanas qimaamota kanas ittiin barsiisaa nafaana turaan isiniin jedha obboleewwan koo. Kunoo qimaamii biryaaniidhaaf ta'uun qopheeffadhee jira. Isinitti agarsiisa. Kunoo akkuma agartanii kun biizaarii masattiin waxiima hundumaatti kan naqamudha. Kun biizaariidha. Kun kurkummiidha. Kun immoo qimaamii biryaaniiti garuu wanta maqaa sanaaf hin galle kuni kaariidha. Bakka kaarii biryaaniidha. Kunis kanuma biryaaniiti garuu yoo xiqqoo amala nama gubuu qaba. Akka qimaamota warra kaanii mini jechuudha qimaamiin biryaaniitti naqamu. Kana isiniin jedha yoo. Kunooti kun immoo kaamoniidha. Kun kaamoniidha jechuudha. Akkuma kana hanqulaalli illee nu barbaachisa. Kunoo yeroo bishaatee raatu irra keessa booddee hin argitu. Irra keessa kakkaa'amaa jechuudha. Kunis illee jira. Kunis timaatimiin kunis illee nu barbaachisa. Akkasitti xixiqqeessinee murree jechuudha. Indaaqoonis kunoo lukkuu haala kanaan qopheessee jira. Kunoo kunis filfila asootiidha. Kasbamaan dimbilaala kun immoo jechuudha. Kasbaraa isa jennuudha kuni. Kun immoo heeliidha. Heeliidha akkuma argaa jirtanii. Deebi'ee baala kana immoo suma ruuzii adii fa'aa yeroo hojjetamu keessa bu'amu jechuudha wantani. Kunoo urgoo illee qopheeffadhee jira. Urgoo kana tokkoon isaan itti naqaa jechuudha. Akka kanatti hojjetama nafaana bu'aan isiniin jedha obboloota koo. Akkas. Kunoo haaluma kanaan Indaaqqoo qodaatti keessa keedhee jira qodaatti. Amma immoo urgoo kanaan gaditti naqaa jechuudha. Urgoo kana gaditti naqee isaan booddee qimaamiin qopheeffadhe kana hundasaa itti naqee waliin makee waliin nafaana tura isiniin jedha ishee. Kunoo akkuma ilaalaa jirtanii urgoo illee gaditti naqadhee jira Indaaqqootti jechuudha. Amma qimaamiin itti naqadhaa jechuudha si'uma tokko wal duukaa. Kunis illee itti malama. Kunooti booddees immoo yeroon shunkurtii koo bisheeffadhu qimaamii amma isa kanaatu hin taane xiqqoo itti naqa. Maaliif amma itti naqeera waan hin ta'eefu xiqqoon irraa itti naqaa jechuudha booddee. Kunooti haaluma kanaanii urgoodhaa fi qimaamii koo hundayyuu walitti naqee waliin makadhee jira. Akkasittiin hojjetama isiniin jedha. Amma immoo shunkurtii koo aqulaallaadha jechuudha ishee. Itti naqadhee jira. Hamma dhumaatti nafaana ta'aa isiniin jedha obboleewwan koo. Shunkurtii bifa illee haala kanaan bisheeffataa jira. Hanqulaalli illee irra kaa'ee jira. Isiniin jedha nafaana ta'aa hamma dhumaatti na daawwadhaa obboleewwan koo. Amma immoo kunoo shunkurtiin kun bishaatee jira. Amma immoo qullubbii isaan daakee lafaa qabu itti naqadhee jira isiniin jedha. Erga kun bishaatee booddee maal akka ta'amu isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunoo timaatimii itti naqadhaa jechuudha. Timaatimiin kun yeroo bishaatee jedhu bishaan tokko illee xabitti hin goone jechuudha. Urgoo filatti naqadhee jira. Bishaan xabitti hin jiru jechuudha yeroo birhaaniin hojjetamu. Bishaan itti naqamu akka waxiiti. Na duukaa bu'a. Haaluma kanaan bishaataa jira. Yeroo inni bishaatee inni kun gaditti bul'aa'ee jedhu booddee qimaamii xiqqoo ishee itti godhanna jechuudha. Shunkurtiin kunis immoo jala salallee isin hin barsiifne. Shunkurtii akka yeroo ibsii hojjennutti irra keessa ruuzii yeroo inni xumuramee jedhu qabbatanii itti naqamaa jechuudha.
Kunoo haaluma kanaan imaanii isuma salaarraan hojjetu naqadhee jechuudha. Qabuudhaaf naaf hin jennee qabeessa nanna'uudhaafi kanaaf hin agarsiifne garuu isuma salaarraan imaanii xiqqoo hojjetu naqee jechuudha. Maankaa fi bakka baankaa xiqqoo jechuudha. Innaa kana hin jedha haala kana hojjetamaa jira. Haala kanaan kun bishaatee jira. Amma immoo isa kana itti naqadhaa jechuudha. Urgoo kana itti naqaa sani urgoodhaan daabboo qimaanii hunda waliin makee isan itti naqadhaa jechuudha. Kunoo haaluma kanaan urgoos illee isan urgoodhaan itti maksanas gaditti naqadhee jira hin daabboo jechuudha. Akka kanaan bishaataa jira siniin jedha maduukaa bu'aa siniin jedha obboleewwan koo. Akkasitti qopheessaa jira. Kunoo haaluma kanaan waxiin koo danfaa jira. Annaa danfaa jira qaata bishaatee waa hundumtuu. Kunoo shunkurtis immoo asitti dabbasaa jira jechuudha. Shunkurtii ta'ee dabbasaatti barbaachisu. Amma wanta itti nam'amu duraan booddee saaxisina. Kunoo waxiin koo haala kanaan xumuramee jirti. Haala bareedaadhaan har'a keessatti immoo kana itti naqaa jechuudha. Akka amma xumuramee jira waxiin. Ruuziin bishaatee haala kanaan bishaatee jira ishee bakka innaa kunii ga'ee jira isiniin jedha. Kunoo ruuziis bisheessee jira. Ruuziis haala kanaan bishaatee ruuzii immoo yeroo bisheessinu kunis kunoo kalaraa kalarii itti naqadhuudha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii kunooti jechuudha. Kalarii kanatu nu barbaachisa. Kuni gosa lamaadha ishee. Kun gosa lama. Kunooti ruuzii walakkaan itti naqadhee walakkaa hambisee walakkaatti naqee amma immoo waxii kana itti naqaa jechuudha. Akka kana isiniin jedha. Waxii walakkaatti naqaa billiitiin daaqollee ani waxii tirraafa mana kanatti jechuudha. Akka mana kanaatti waxii tirraafa. Waxii raafa sanatti immoo barbaree naqaa jechuudha. Billiitii isaa gargar fudhadhee as keessa kaa'ee akkasitti na duukaa bu'a. Kunoo haala kanaanii waxii itti naqadhee jira. Waxii sila urgoodhaan hojjedhee jechuudha. Akkuma illee bishaanii itti naqamu urgoo isa kiiloo tokko sana itti naqee jechuudha. Kunoo asitti naqadhee jira. Billiitii hindaqollee gargar fudhadhee asitti naqadhee jira. Walakkaa immoo as keessatti nambisee isiniin jedhan barbaachisa waan ta'eef booddee waan barbaadanii nyaachuun hin danda'ama jechuudha. Sarraa sana annaa ani haala kanaan hojjedha. Manni hundumtuu tokko immoo miti jechuudha. Hundumtuu adda adda akkasitti isin hojjetama. Gosa garaagaraatiin hojjetama jechuudha. Biraanii gosa hojjetama. Innaa haaluma kanaan na duukaa bu'aa isin jedhashi. Kunoo haala kanaan ruuzii ani immoo walakkaa irraa hambifadhee irratti gadi naqee jira. Amma immoo kan itti aanu isin natti agarsiisaan deema. Nafaana turaa isin jedhamu waleewwan koo tokko ishee. Kunoo haaluma kanaanii shunkurtiin sila xabbasees itti naqee jira isin jedha ishee. Innaa shunkurtiin intinniidhaan xabbasee itti naqadhee jira. Ammas immoo kan itti fufu na duukaa bu'a. Kunooti amma immoo haala kanaanii kasbaraa baala isaallee irratti naqee jira jechuudha. Shunkurtii jalaan naqee kasbaraa immoo baala isaa jalaan naqadhee kunooti isiniin jedha. Amma immoo hinqulaalii kanaa irraa kakaa'aa jechuudha ishee. Innaa haala garaagaraatiin hojjetamuu ni danda'a. Biriyaaniin gosa garaagaraatu jira jechuudha. Innaa ani akka kootti kanan isin barsiisu kanaadha. Isiniin jedha qaaliiwwan koo kabajamtoota koo dhaggeeffatoota koo isiniin jedha. Ammas illee na duukaa bu'aa hin xumuramne waan hafeetu jira. Kalarii isaan itti naqaa isiniin jedha ishee. Kunooti amma kalarii itti naqadha. Xixiqqooma isheetiin utuu hin baay'atin jechuudha. Nama wanta macha wanta ta'eef akka hin ciniigeessitti hin dhanne maaliif kalarii masaatiif barbaachisa waan ta'eef
baay'atee itti naqamu isiniin jedha ishee. Innaa gosa lamaadha. Qodaan wala fakkaatu iyyuu malee gosa butii kooti. Bilbila qabanii namaa hin ta'u ishee. Innaa haala kanaan itti naqee jira. Amma inni xumuramee itti xumuradhutti na faana turaa isiniin jedha kunooti. Haala kanaan waxiin irraa hambisate immoo asitti barbaree kan jiru maaliif warri waan barbaree qabu nyaata jiru waan ta'eef kanaaf irraa hambifamee asitti barbaree kan qabu wanta barbaadanii illee nyaachuu danda'u jechuudha. Booddee baay'ee namatti tola jechuudha cimsa. Kunooti kabajamtootaaf jaallatamtoota koo kan amma yeroo hamma dhumaatti na faana turtanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Kabajamaa eebbifamaa naaf jiraadhaa hundi keessan isiniin jedha. Kun haala kanaan xumuramee jira. Inni baay'ee namatti tola. Ilaalaa hojjedhaa isiniin jedha. Wanti baran tokko immoo nama fayyada yeroo namaaf qoodanii baay'ee namatti tola. Inni kanaaf immoo hojii baruun illee ofii keenyaa fi maaliif borillee yeroo biyyatti gallu nu fayyada jechuudha. Wanta garaagaraa hojjennee uumnee ittiin jiraachuullee ni dandeenya. Innaa kanaaf na faana turuu keessaniif guddaa naaf galatoomaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii turtii gaarii innaa xumuratee jira. Innaa guddaa sanaaf galatoomaa ulfaadhaa.